Amalasati. Unawagayoti. Maltu birrachi sajolle moti. Hallelujah, Jesus. Jesus. Jesus, amigo, Tana. Hallelujah. Akajubira. Jesus. Radani Mayatura Madana Masya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hikia dunya siarka, prika tuja namoraga ya baduna masya. Hallelujah. Jesus. Ira la bara bara basa turra la batina bara baga ya bara masya. Ira basa ya kuna madana madana masya la badana batina bara baga ya bo. Jesus. Jesus Christus. Furtu qabanne banutu qaba Jesus. Hallelujah. Kantinna ke Jesus.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Dhaggeeffattootaaf kabajamtoota saba waaqayyoo biyya jirtanitti lafa jirtan iddoo jirtan hundumaatti nagaan waaqayyo gooftaa maccaa isa hundumaa danda'u isiniif haa ta'u. Ayyaanni waaqayyo gooftaa maccaa isiniif haa baay'atu. Sagaleen kun sagaleen amma darbu kun sagalee moo'ichaa, sagalee mi'a waraanaa namatti hidhu, sagalee lolee nama moossu, sagalee abdii cite irratti dhufee abdii haaressu, sagalee lafa onaa keessaa nama baasu, sagalee lola jabaa keessatti moo'icha fidu, sagalee injifannoo, sagalee darbiinsaa, sagalee gonfachiisu, sagalee hojjetu, sagalee humnaati. Sagalee kana akka dhageessaniif, dubbii kana akka dhageessaniif waaqayyo gurra qalbii keessanii isiniif haa banu. Sagaleen kun amantiidhaan yoo eeddan lafa jirtan hundumaatti, waan keessa jirtan hundumaatti, iddoo jirtanitti waan tokko hojjeta. Nana mana humni waaqayyoo, sagaleen waaqayyoo, dubbiin waaqayyoo abidda. Roochaan yaamaa suuraa lama gayyaboo. Iyyeesuus bara baraan gooftaadha. Sagalee kana isiniif ruyyaala. Dubbiin waaqayyoo humnaan darba. Sagaleen waaqayyoo humnaan darba. Warra humna hin qabnetti humna godha. Warra abdii hin qabne abdiitti fida. Warra laafan mudhii isaanii jabeessa. Warra mogoleen bu'etti mogolee godha. Iyyeesuus waaqi humnaa hin darba. Ameen. Sagalee waaqayyoo macaafa seenaa baraa boqonnaa 20 lakkoofsa 20 kaasee nan dubbisa akkana jedha. Kana booddee ganama obboroo gara Teqoo'aa iddoo lafa onaa dhaquudhaaf yommuu isaan kaan Yooshaafet ka'ee dhaabatee isin warri Yihuudaa fi warri Yerusaalem keessa jiraattan dhagaa waaqayyo gooftaan keessan amanadhaa in jabaattu isa raajonni isaa dubbatanis amanaa yommus in mootu jedhe isaanitti in dubbate faarfattoota uffata qulqullaa'aa fi miidhagaa uffatan waaqayyoon faarfatan tarree in dhaabe isaan yommus loltoonni lolatti ka'an dura ba'anii waaqayyoon galateeffatan inni gaariidha gaarummaan isaa bara baraan in jiraata hin jedhu turan isaan faarfannaadhaan galateeffachaa yommuu jalqaban waaqayyo immoo Yihuudoota loluu warra dhufan warra Amoon warra Mo'aab warra tulluu Siiritti warra riphanii eegan kaase akka isaan rukutaman hin godhe warri Amoon warri Mo'aab warri tulluu Siir irraa dhufan irratti ka'anii rukutanii isaan hin fixan warra Siir ergaa lafa irraa balleessan immoo walii isaaniitti garagalanii wal balleessanii. Ameen. Mata duree akkana jedhu irratti dubbadha. Wanti si balleessuu barbaadu yookaan wanti si miidhuu barbaadu har'a walitti galagalee ol isaa balleessa. Iyyeesuus bara baraan gooftaadha. Ati waaqayyoon dhaga'i malee waaqayyo si wajjin ba'a. Waaqayyoon dhaga'uun waaqayyoon dhaggeeffachuun yaada waaqayyoo eeguun moo'icha. Yaada waaqayyoo irri eegan hin dadhabani. Yaada waaqayyoo irri dhaggeeffatan moo'icha qabu. Injifannoon moo'ichi kan ijoollee waaqayyooti jedhamee caafamee jira. Nama waaqayyoo lafa jirtu dhaga'i. Biyya jirtu keessaa dhaga'i. Iddoo jirtu dhaga'i. Waaqayyo ergaa siif qaba. Sagaleen waaqayyoo waaqarraa har'a gara kee hin dhufa. Waan sitti ka'e bubbee jabaa, qilleensa jabaa, lola jabaa bitaan mirgaan sitti dhufe isa hiriiree dhufe waaqayyo hin diiga. Iyyeesuus bara baraan gooftaadha. Gooftaan koo galgala kana bitaan mirgaan isa sitti hiriiree hin diiga. Hiriirri diina kee hin diigama. Waltajjiin diina kee hin diigama. Gurmuun diina kee hin diigama. Wanti sirratti wal ijaaree misraachi galgala kana hin diigama. Harki waaqayyo gooftaa maccaasiif hin mul'ata. Harki gargaarsa waaqayyo waaqarraa siif hin ka'a. Waaqayyo kakuudhaan si fuudhee ka'ee karaatti si dhiisu. Waaqayyo si jalqabsiisee si xumursiisa. Waaqayyo jalqabsiisee karaa irratti nama dhiisu. Abachuu wanti harka sirratti ol fudhate hin hafa. Wanti si dhiibu wanti si lolu hin hafa. Namni waaqayyoo hin lolama garuu hin mo'amu. Inni si ari'u si hin qaqqabu. Ilaa kun si gargaara. Wanti si ari'u jira. Wanti si adamsu jira. Billaan diina kee bodeen diina kee balali'uyyuu inni si ari'u si hin qaqqabu. Inni si miidhuu barbaadu si hin danda'u. Si hin argatu. Harki waaqayyoo waaqarraa ka'eera. Ilmi waaqayyoo Yesuus wajjin jira. Dhaabbannaan warra waaqayyoo wajjin jiraniin bareeda. Kumaatama diinaa mi'a waraanaa kan hiikkachiise Yooshaafexiin kan gargaare macaafa seenaa baraa boqonnaa 20 kana keessatti namni waaqayyoo Yooshaafet waaqayyoon kan dhaggeeffatu waaqayyoof tole kan jedhu sagalee waaqayyoo waaqarraa karaa raajotaatti dubbatu
gurratti qabee kan dhaggeeffatu hojiirra kan oolchu dubbii waaqayyoof nama jiraatu ture. Yommuu mootiin Ahaab biyya bushaa ture, bara mootiin Jallaasuun biyya bushaa ture, markabi sabaa jeeqamaa kuramaa ture, namni rakkachaa ture, miidhamaa ture, du'aa ture, ajjachaa baay'ee ture. Waaqayyo Ahaabin biyyarraa galagalchee Izaabel ishanii garaa gataa dhuddus biyyarraa galagalchee Yooshaafexiin fuudhee biyyarra kaa'e. Nama qajeelaa kana balleessuudhaaf lolaatu bitaan mirgaan dhufe. Kallattii arfaniin hiriiree isaa dhufe Waaqayyo sirraa diiga. Karaa hundumaa harka sirratti kan ol fudhatu Waaqayyo hin dhiisu. Namni qajeelaan biyya yommuu qabatu biyyi lafaa kana keessa kan jiran qajeelota hundumaatti hin tola. Namni jallaan yommuu biyya qabatu namni faara badaadha macaafi qulqulluun sagaleen Waaqayyo qajeelummaadhaan yommuu iddoo qabattu lolli yoo ka'e iyyuu lolichi kan kee miti. Waaqayyo akkas jedhe Yooshaafexiin lolli karaa tulluu Se'iiriin dhufe dachaa Teqoo'aa sana keessatti yommuu Israa'eloonni ba'an lafa onaa sana keessatti warri Mo'aabin dhufani, warri Mo'aarotaan dhufani, Mo'aartii yoo ka'e, Daftaraa yoo ka'e, Xinqolaa yoo ka'e, Digimtii yoo ka'e, Matatii yoo ka'e, Jawween yoo ka'e, Torbaan qabaan yoo ka'e humna maqaa Yesuusiin aboonsaa hin hojjetu. Waaqayyo si wajjin jiraannaan ati Waaqayyoon of dursi. Waaqayyo akkasi dursu godhi. Waaqayyo namni Waaqayyoon of durse, namni Waaqayyoon irra buusu, namni Waaqayyoon mul'ata isaa keessa qabu, namni jireenya isaa keessa Waaqayyoon qabu hin dursa malee hin durfamu. Kan si dursuu barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin sin danda'u. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos waa'ee keetiif inni gata samaanitti dhiiga lolaase, inni dafqa dhiigaa coccobse, inni dhiphina keessa taa'ee siin dhiphina oolche har'a gara keetti gadi jedha. Hangafummaa si gonfachiisa, moo'icha siif laata. Nagaa biyyaa nagaa dhalootaa kan booressu, ajjeesuu balleessuu kan fidu seexana hafuura hamaadha. Yesuus Kiristoos torbaan qabaa irratti hafuura hamaa irratti 72 dibee erge. Yommuu inni dibee ergu hafuura hamaa kukuffisanii dhufan bartoonni. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos dibataan si wajjin jiraannaan, dibati Waaqayyoo sirra raannaan 60 diina keetu tokkicha nama Waaqayyoo irraa dhaabachuu hin danda'u. Waaqayyoo of qopheessi nama Waaqayyoo ta'i. Nama Waaqayyoo namni ta'e gara Waaqayyootti iyyaa. Harka kee gara Waaqayyootti ol fudhadhu. Inni guutummaa biyya Itoophiyaa jeequ, inni nagaa biyyichaa booressu humna maqaa Yesuusiin hin qabama. Pilaaridaanichaani Maariyaa Boossa Yesuus bara baraan gooftaadha. Nagaa biyyattii kan nyaatu, ba'arratti lixarratti lola kan banu, nagaa qajeelotaa kan nyaatu, nagaa sabaa nagaa biyyaa kan nyaatu harka Waaqayyoo jiraataan hin qabama. Jawween hin qabama, torbaan qabaan hin qabama, humni hamaan hin qabama. Moo'ichi kan keeti. Angala'uun dhiigaa akka itti fufne kan godhu namni Waaqayyoo jiraachuudha. Namni Waaqayyoo yoo jiraatu angala'uun dhiigaa itti hin fufu. Nagaan biyya akka booreetti nafu. Itoophiyaan bara gara dhumaa keessa harka ishee gara Waaqayyootti hin bal'ifte dhamee caafamee jira. Macaafi qulqulluun si deeggara. Lafa jirtanii biyya jirtanii iddoo jirtanii harka kee Waaqayyootti bal'isi. Harki Waaqayyoo gooftaa mancaasi qaba. Mariin biyyatti, mariin lafatti harka Waaqayyoo keessa jira. Dooniin kee nyaatamu, galaanni sin nyaatu, badiisi sin nyaatu, du'i sin nyaatu. Yoo duute lafaa kan si kaasu ilmi Waaqayyoo dhufeera. Du'aa ka'uu booddee jireenya akka jiru beeki. Mallattoon du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos jira. Ilmi Waaqayyoo Yesuus jira. Lolli waan jabaateef, rakkinni waan hadhaa'eef, Raahel waa ijoollee isheetii boorraa kan ka'e jajjabaachuu dadhabde. Waaqayyo akkana jedhe sagaleen boo'icha Raamaatti dhaga'ame. Raahel iyya ijoollee gadda ijoollee isheerraa kan ka'e jabaachuu dadhabde. Inni biyya gara garaa irratti oduu gaddaa dhageessee akka ittiin jabaanne si godhu, akka itti boossu si godhu, akka itti mogoleessi buusu godhu, inni ofirra kan si deessisu. Waaree kana booddee maqaa Yesuusiin nafa. Jira Waaqayyo, jira Yesuus. Ilmi Waaqayyoo Yesuus jira. Biyya keenyaaf Yesuus jira. Saba keenyaaf Yesuus jira. Lammii keenyaaf Yesuus jira. Si dhaabata Yesuus. Hangafi nagaa Yesuus jira. Waaqayyo gooftaan furmaata fidee dhufa. Kan biyyi tasgabbeessuu dadhabe, kan qaamni tasgabbeessuu dadhabe Yesuusitti darba. Agayyaa nama Waaqayyoo lafa jirtu Waaqayyootti of kenni. Harka Waaqayyootti of gati. Waaqayyo Yooshaafexittuun dubbate har'a sitti dubbachaa jira.
كنا سجل كيستي سينا برا بقنا كنا سجل كيستي وشافت سجل يادو لقى دينوني سبال لسور بنيرو مرفم تيتا قرأت ديبتون قبلنا فولا واك أيورت لفرق قرأت فولا واك أيورت تقوفي سباسا هركا واك أيورت تقوفي سباسا eenyu si gargaaruu hin danda'u eenyu si oolchuu hin danda'u waaqayyo oolchaa keeti waaqayyo gara keeti waaqayyo falmaa keeti waaqayyo si danda'a baroota rakkinaa keessatti baroota dhiphinaa keessatti haala jibbisiisaa keessatti marfamuu keessatti danqamuu keessatti waraana gidduu dhaabatee namni waaqayyo kara waaqayyootti iyye waraanni diina keessi marsee dhufe karaa bitaarraa karaa mirgaarraa ni dhufe walii isaatti galagalee ol balleessa yaa Yooshaafet ati garuu mi'a lolaa isa kan kooti uffata faarfannaa meeshaa faarfannaa faarfattootatti kenni tulluu dheeraa kanatti ol ba'i asii gad ilaali reeffa diina keedhe waaqayyo lakkoofsa 24 irratti yoo dhaqan ilaaltan warri Yihuudootaa iddoo irra dhaabatanii lafa onaas asii gadi argan sana ga'anii gara loltoota baay'ee sana yommuu ilaalan reeffa duwwaa lafatti hin argan loltoonni sana keessaa namni tokkollee hin hafne yommus Yooshaafet namoonni isaa wajjin saamuu yommuu dhaqanitti reeffa isaanii gidduudha qodaa garaagaraa uffata mi'a garaagaraa mi'a gati jabees baay'ee saamanedha waaqayyootu lole lola gaafasi har'as waaqayyo yoo sii lole malee hin dandeessu obbolaaf obbolaan akka gaadiin horti ta'u sabaaf sabni gaadiin akka horti ta'u kan godhu namoonni nagaa jiraatan akka nagaa balleessan kan godhu hundeen hafuura hamaa maqaa Yesuusiin dhaameera ergamichi dukkanaa sun maqaa Yesuusiin qabameera abbaan dukkanaa sun qabameera ribaagaas hin kadhanna waaqayyoon lafa jirtanii iddoo jirtanii na dhagaa isinittan hima biyyichaaf waaqayyoon kadhadhaa nagaan guutummaa biyyichaa akka boora'u kan godhe sabaaf sablammii dhaloota hundumaa akka wal nyaatu kan godhe kan wal cicciniinsisaa jiru dhiiga namoota dhiiga dhaloota dhugaa kan jiru jawwii hamaa sun har'a dhiiga Yesuusiin humni Luuzifer qabama naa wajjin kadhadhaa waaqayyo gooftaan harka keessa yoo fudhattan gara isaatti harka isaa waaqarraa isinii diriirsa gara amantiidhaan yaadaan qalbiidhaan waaqayyoon hordofa waaqayyo hin dhufaa ga'aa kee dhaala kee kan ormaan godhu waaqayyo eebba kee fuudhee orma nyaachisu waaqayyo kan kee fuudhee diinaaf hin godhu waaqayyo harki waaqayyoon nagaa buusuun dhufa gooftaa galanni siif haa ta'u waaqa hundumaa dandeessu waaqa hundumaa gararraa jirtu si galateeffanna ati waaqayyoodha ati abbaa keenya ati waaqaaf lafarratti haboon gooftummaan hundinuu kan keeti siif kenname ati gooftaa waaqaaf lafaati lafa si tuume saba si tuume biyya lafaa kana hundee ishee situ kaa'e utubaan samii kanaa si harka jira mariin lafichaa si harka jira mariin samii kanaa si harka jira mariin biyyattii si harka jira wanti yeroo ammaa biyya kana raasu nagaa dhalootaa nyaatu sabaaf saba gidduu namaaf nama gidduu diinummaa kaa'e maqaa keetiin amma kan qabame haa ta'u በኢየሱስም kan qabame haa ta'u nagaan obbolootaa nagaan biyyootaa nagaan dhalootaa nagaan namootaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin guyyaa har'aatii jalqabee iddootti adeemiru inni nagaa dhabamsiise inni nagaa nyaate ni biyya booresse ni dhaloota raase humna waaqummaa keen irraa hojjetamu si eegaa jirra si waamaa jirra si dhaggeeffachaa jirra sagaleen tokko si bira haa ba'u beeksisi haaraan si bira haa ba'u labsi addaa baasi Mordekaayiif waaqarraa kaate qomoon Yihuudotaa dhumuuf kaanaan Asteeriif Mordekaayi fuula kee irratti bu'anii anaaf sabni keenya fuula keetti iyyata qabna boo'icha qabna kadhata qabna immimmaan qabna immimmaan ija nama hundumaarraa kana qusii warra dhumaa jiraniif warra du'aa jiraniif warra bo'aa jiraniif warra raafamaa jiraniif harki kee teessoorraa nuuf diriiru harki kee waaqarraa nuuf diriiru gargaarsi kee nu wajjin haa ta'u ati oolchuu keetiin gaafa Mordekaayiif kaatee waaqayyo hamaan muka fannoo qopheesse muka du'aa qopheesse ati garuu galmee galagalchita seenaa jijjiirta harkan hirriba mootiitti buufte galmee ol jala fuute ati waaqayyoodha waa'ee biyyattiif harki kee olaa jira waa'ee biyyichaa harki kee olaa jira
waa'ee dhalootaa harki kee olaa jiru. Ola deemaa du'aa jiruuf beekaaf wallaalaa dhumaa jiruuf biyya lolli irratti banameef ba'aa wallaggaa lixa wallaggaaf harki waaqummaa kee adiriir. Finfinnee irratti harki kee olaa jedhu biyya keenyaaf harki kee olaa jedhu handhuura Itoophiyaaf nagaa biyya amaniif harki kee olaa jedhu teessoowwan duukkanaa hadiigamu hojii seexanaa hadiigamu harki gargaarsa kee qilleensi irratti biyyicha irratti maqaa Yesuusiin nu badiriiru nu gargaari harka kee ol kaasi injifannoo saba keef kenni wayicha ijoollee keef kenni gargaarsi kee dhufu gooftaa galanni siifate. Ulfaat kabajami leenca Yihudaa Yesuus mootii waaqaaf lafaa Yesuus galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u kabaji guddaan siif haa ta'u. Raadiyaa laabaa suuraa maqaa Yesuus Kiristoosiin bineensi hamaan jawween gaafa torba qabu kallattii garaagaraan ba'ee jiru kun humna keetiin irraa ejjetamu. Humna keetiin irraa ejjetamu moo'ichi ijoollee kee haa ta'u harka saba kee qabi harka ijoollee kee qabi. Glooriyaas ulfaadhu bara baraan galanni siif haa ta'u. Abdiin namoota baay'ee waan haara'uuf si haa galatu. Moo'ichi ijoollee keef waan dhufeef si haa galatu. Gargaarsi kee qilleensicha irratti waan ol jedheef si haa galatu. Harka Waaqayyoo ulfaadhu. Harka Gooftaa Yesuus ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Duumessi nagaan qilleensi nagaan biyyicha irratti waan deebi'uuf biyyi keenya nagaa waan uffatuuf galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu kabajami maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Nagaan Waaqayyoo amma bara baraatti isinii wajjin haa ta'u. Barri kun bara dhumaa ta'uu isaan dagatinaa. Yesuus isinii wajjin jira. Gooftaan si oolchaa. Hin nyaatamtu yoo duutes boollaa kan kaasu Yesuus si wajjin jira. Jabaadhu amma dhumaatti jireenya bara baraatiin deebinee sagantaa itti aanutti amma wal arginutti Waaqayyoo Gooftaan maccaa nu haa gargaaru.